irreechi Finfinnee irraa badee waggaa 150 ol bade har'a deebi'ee duudhaan Oromoos duudhaan irreechaa orsanii duwwaa osoo hin ta'in dhaloota isaa handhuura Oromiyaa keessatti deebi'ee barana kabajamuuf kan deemu baga gammaddan jedha. Gammachuu guddaa qabna baga gammaddan baga gammanne ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan baga gammaddan har'a Oromoon duudhaa isaa irreessa isaa qeesaatti kabajuudha baay'ee guddaa tokko gammanne warra jirtus gammanne warra biyya keessaas baga nuu gammaddanii baga gammanne sabaa fi sablammoota jala qabee hayyummaa isaa mul'isiifachuu danda'u Oromootiyaa hedduun sin jaaladha baga rabbi waliin nuun ga'e gammannee gammadaa na ililcha ililililili. Tokkummaa Oromoo irratti waan nama gargaaru jennee itti amannu marrinu koreen irreechaa itti amanuun kamiyyuu waliin dhaabatu yoomuu uf duuban deemu. Ayyaanni irreechaa kan asitti kabajamu gaafa onkololeessa 12 galgalas immoo bashannana jira artistoonni keenya kan Baareentoo dhufanii nu bashannansiisu. Odaa jala galma odaa jala galma odaa jala waaqeffataa dhufe karra jalaama. Odaa jala galma odaa jala galma odaa jala waaqeffataa dhufe karra jalaama. Fadha dursitanii bakka kana dhuftan malkaa irreessaa kanar hadha kan koreen irreechaa Awurooppaa jiddu galeessaa kan hadha dhufee fi jala bultii beeksisa irreechaa kan barana onkololeessa 12 irratti ta'u hawaasa Oromoo Awurooppaa jiru hundaaf keessayyuu hawaasa Oromoo biyya Neederlaand jiruu fi jala bultiin irreechaa akka qophaa'ee as adeemaa jiru kana beeksisuudhaaf beeksisni kun immoo irreechaan duraan dursee wanti beeksisa barbaachiseef tokko iddoo isaa beeksisu tokko lammaffaa waamicha Oromoo Awurooppaa keessa jiru hundaaf waamicha gochuudhaaf kan ta'e kanatti har'a kan koreen irreessaa asitti wal waamee kan dhufeef kana beeksisa kanaaf as dhufne. Yoomi ayyaanni irreessaa kan asitti kabajamu? Ayyaanni irreechaa kan asitti kabajamu gaafa onkololeessa 12ti. Achirratti egaa ilmaan Oromoo biyya adda addaa keessa jiran biyya Beeljam, biyya Jarmanii, biyya Deenmaark, biyya Neederlaand keessa jirru fi biyya adda addaa irraa Awurooppaa keessaa dhufanii asitti akka dabarsanii fi akkuma waggaadhaan barre baranas beeksisa kana jala bultii beeksisa kana ibsa kennuudhaaf asitti koreen irreechaa biyya Neederlaand kan dhufee asitti wal argamuuf. Baranas akkuma baranne waggaa jahanta darban kana akka barannetti ammas ilmaan Oromoo biyya alaa jiran keessayyuu biyya Awurooppaa jiddu galeessaa jiranii fi qophii adda addaa qopheessineerra. Qopheen bashannanaa jira, qopheen aadaa nyaanni aadaa hin jira, adde mareen isa hin ibsiti. Kan hundumaa qopsee galgalas immoo bashannana jira. Artistoonni keenya kan Baareentoo dhufanii nu bashannansiisu. Kanaaf waan adda addaa jira. Manguddoonis achirratti haasaa godhu. Kan kanarraa adda godhu itti dabalannaadhum kan kanaan duraa sana kanaaf hadha wal geenye. Kan immoo kan barana adda godhu irreecha baranaa kan adda godhu maali yoo jettanii irreecha gammachuuti. Waggoota darban kan irreecha gaddaa kabajaa turre kan baranaa irreecha gammachuuti. Tokkoffaa sabni keenya saba biyya isaatti abbaa biyyaa ta'e. Lammaffaa irreechi Finfinnee irraa badee waggaa 150 ol bade har'a deebi'ee duudhaan Oromoos duudhaan irreechaa orsanii duwwaa osoo hin ta'in dhaloota isaa
handhuura Oromiyaa keessatti deebi'ee barana kabajamuuf kan deemu baga gammaddan jedha saba Oromootiif isa biyya jiruuf isa biyya alaatiin kanatu baay'ee adda isa godha kan irreecha bara adda kaanirraayyuu kuni kan ta'eefis egaa bara kaan ilmaan Oromoo nu jalaa dhumaa gaddaa yaa Rabbi maaloo diina nurraa kaasaa jennee kadhataa turre baran ammoo waaqa galata galfanneet yaa waaqi galanni si haa qaqqabu. Oromoon biyya abbaasaa deefate harkatti qaba abbaa biyyummaasaa deefate lammaffaa gadaan Oromoo inni duudhaa ilmaan Oromoo xinnaa guddaan akka feetti walitti qabee handhuura Oromoo hundaa kan walitti qabee ichiba Oromoo kan ta'e kun barana Finfinnee keessatti gammachuudhaan kan waan kabajamuuf kun waan adda isa godhu irreechi baranaa nuti as kabajannu gammachuudhaan gadda tokko malee kan gammaduudha kun baay'ee adda isa godha. Abbaa muudaa dhufee karra jalaa bana Ayyo Oromoo dhufee karra jalaa bana Naallo Oromoo dhufee karra jalaa bana Safuu baatee deemaa karra jalaa bana Kaabaa kibbaa dhufee karra jalaa bana Yaa irra baay'ee Dr. Baqqalaan fixanii jirani wanni irratti dabala jedhu irreechi baranaa kun ka adda isa godhu akkuma isaan jedhan ka gammachuu ta'e ka biraa ammoo akka koreen teennatti irra mari'annee itti walii galle keessatti nama kamiyyuu akka nama dhufuu barbaadu ka nama jaalallee Oromoo qabu nama kabaja aadaa Oromootitti gammachuu qabu nama kamiyyuu nama Itoophiyaa ka ta'e sabaaf sablammii irratti hini affeerraa yoo dhufanii jedhan waliin kabajuu ni dandeenya ka jedhu qabna. Har'a ammoo gaddaan usuun taane gammachuun waa'een Oromoo kamiyyuu aadaan Oromoo kamiyyuu Oromoo biratti walqixa amantiin kamiyyuu Oromoo biratti walqixa kabajame wanni Oromoo kamiyyuu wanni Oromoo ilaallatu kamiyyuu wal dabarsuu kana aadaa kana tara uduun taane aadaa mara wal qixxeessuun amantii kana tara uduun taane amantii kamiyyuu wal qixxeessuun san jechaan tokkummaa Oromoo irratti waan nama gargaaru jennee itti amannu marrinu koreen irreechaa itti amanuun kamiyyuu waliin dhaabatuuf yoomuu uf duuban deebu. Ufafollee yoo Rabbiin jedhe akkanumatti kabanyee dhufna takka wanni dagadhe warri hadha as dhufneefi tokkoffaa malkaan qara itti dhufnu tunu haala qaraati irraa jijjiiramte mu sakuriitiin isaa kanaan dhoohoo akkam nama as dhufuufoo mijjaa waan mijjoofne mu waan kana laaluuf as dhufu jala bultii wanni hadha nu fide irra qabxiin tana jedha. Baadiyyaa dhufee karra jalaa bana Odaa jalaa galma odaa jalaa Odaa jalaa galma odaa jalaa Waaqeffataa dhufee karra jalaa bana Ayyee baga nagaan dhufta. Baga nagaan nu eegdanii. Maaltu dursee isin fide? Wanti dursee na fide duraan dursee baga ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa jirtan dukkana gannaa baatanii booqaa birraatiin singeen jedha. Har'a guyyaa beeksisa waggaadhaan sabni keenya yoomi jedhee saba keenya hibsuudhaaf yoom guyyaansaa guyyaatti irreeffannu jenneet beeksisa kanaaf as dhufne. Isa ta'u malee beeksisa irrattis immoo gammachuu guddaa qabna baga gammanne ilmaan Oromoo biyya keessa biyya alaa jirtan baga gammaddan har'a Oromoon duudhaasaa irreessasaa qeesaatti kabajuudha baay'ee guddaa tokko gammanne warra jirrus gammanne warri biyya keessaas baga nuu gammaddanii baga gammanne qee keenyatti iddoo duudhaa iddoo dhalootaatti Oromoon har'a ayyaana isaa kabajuudha ayyaana irreechaa Finfinnee keessatti kabajuudha baay'ee gammachuu guddaa tokko nutti dhaga'ama baga gammannee jedharraan irra deddeebi'ee haa ta'u malee nuyi har'a inuma beeku warri irreeffata dhufu Awurooppaa keessa jiran hin beeku isaan guyyaasaa haa ta'u malee beeksisaan immoo iddoonis idduma duriiti
malkaanis malkaanuma duratti irreeffannu galmillee galmuma duriitti irreeffannaa nuu kottaa wajjin irreeffannaa irreessa keenya ayyaana irreechaa wajjin kabajnaa nuu kottaa nagaan nuu kottaa naa dhufu jennaa nummoo ilmaan Oromoo ambarana gammachuu kana dur warra gizee yeroo gaddaas yeroo sabni keenya dhumu waggaa boo'itiis waluma bukkee dhaabbachaa turre ammas immoo gammachuu kana akkatti gammachuu keenya hibsinu wal bira dhaabbannee gammachuu keenya kana eenyumattuu agarsiisuu nurra jira in gammannaa nuu koottaa walaa jabeessinu Oromoon tokkummaa isaatiin jabaateera kana caala iyyuu immoo wal bukkee dhaabbannee walaa jabeessinu nuu koottaa rabbi nagaan sinaa fidu jennaa akkuma irra jedhanii irra deddeebi'ee namas irra deema ilmaan Oromoo Awurooppaa keessa jirtan daangaan qabu iddoon irreeffattanii daangaan sin dhibu koottaa iddoo tokkotti irreeffannaa wajjin irreeffannaa nagaan nuu koottaa jennaa qophiin immoo qophiin aadaa Oromoo baay'ee asirratti gammachuudhaan uummata baga gammaddanillee dhaamsa dabarfattanii gammachuunillee akka dhufan afeertanii yoo afeertan kana maal qopheessitaniif? Wanti qopheessine wanta aadaa Oromoo qixxumtuu jira dhangaan Oromoon dhangaa harka tolaa dhangaa qaba dhangaan qixxumtuu qophaa'eera in qophaa'a bookni in qophaa'a dhangaan in qophaa'a cukkoon jira caccabsaan jira qoriin jira qinceen jira wanti qixxumtuu waan duudhaa Oromootti marqaan jira qixxumtuu in qophaa'a aadaa keenyatti miidhagsinaa aadaa keenya immoo har'a affeerraan ilmaan Oromoo saba Oromoo duwwaa miti sabaaf sablammoonni illee dhufanii aadaa keenya nu faana kabajanii gammachuudhaan isaan affeerraa nagaan nu dhufanii jennaa wajjin kabajnaa aadaa keenya aadaa Oromooti haa guddifnu aadaa keenya kana caalayyuu haa bareeffannu. Garuu waggaa haganaa kana isiniin fachiisu waggaan kanatti yeroo qopheessitan kana. Waa tokkoon gammachuu nan qopheessa waan nuti nan fachiisu iyyuu hin jiru aadaa kooti duudhaa kooti aadaa koo immoo akka sabni biraa na beeku saba biraatti mul'isuufu aadaa koo bareechuu aadaa koo guddisuu aadaa koo beeksisuun barbaada kana caalayyuu aadaa koo guddisee mul'isuun sabaaf sablammoota biraatti an barbaada. Garuu itti dhimmitaniiti akka addaatitti yeroo mara qopheessitanii kuni xiqqoo isii nama tokkotti waggaadhaan nama hagana ga'uuf yeroo qopheessanii namatti ulfaatu ka jedhu namoonni gara garaallee yaada waan kennaniif isin gaafadhe. Anuma waggaadhaan dhufu ana gammachuun an qopheessa waanuma tokkollee natti ulfaatullee hin qabu gammachuun an aadaa koo bareeffadhee mul'ifachuu ijaan fedha qabuufani kanaaf waanuma natti ulfaatee namnis immoo dhimmamiini gammachuudhaaf an fedhii kootiin an godha aadaa koon jaaladha tan dhaladhee tan guddadhee nuyi Olaandi keessa duwwaa miti kun amma barana waggaa 7ffaa keenya kabajnaa bara geree gadaa keenya waggaa 8ffaa keenya guuttannaa nuyi waggaa 14 Awurooppaa keessatti kabajamuu calqabe Jarmanittis deemnee irreeffachaa turre otoo biyya Olaanditti wasiiseen fudhatiini waggaa 14 Awurooppaa keessatti erga kabajuu calqabne barana kun waggaa 7ffaa keenya bara dhufummoo waggaa 8ffaa keenya isa booddees immoo Jarmanittis iddoo tokko irratti walirratti goone iddoo sabni Oromoo guddaa jirutti iddoo tokkotti kabajanna jennee hawwii qabna. Odaa jalaa galma odaa jalaa waaqeffataa dhufe karra jalaa. Guyyaa irreechaa sababfachuudhaan har'a walitti qabamnee iddoo kanatti odoo irreechallee hin geenye turetti saba keenya warra Awurooppaa guutuu keessa jiranii fi warra Hoolaandii keessa jiraniifis isaan hundaafuu baga waliin nu ga'e jechaa dhiyaadha jennee beeksisa godhuudhaaf harmatti dhiyaanne itti dabalataan mallee guyyaan har'aa kun hedduu guyyaa akka malee gammachuudhaati guyyaa waggaa ammaan dura dabaree waluunuu beeyna ilmaan Oromoodhaa yeroo gaddaa fi gadadoo keessatti waa hedduu dabarsanii yeroo ilmaan Oromoo dhumaa turan keessatti yeroo hawwan Oromoo dargaggoon Oromootii fi qeeroon Oromootii fi qarreen Oromootti dhumaa san keessatti illee kabajamaa ture. Har'a immoo galata Rabbii guddaa hedduu galata Rabbii keenyaaf galata galchaa yeroo ammaan tanaatti kun bilisoomnee biyya teenya keessatti
waggaa 150 booda handhuura Oromiyaa handhuura biyya teenyaa keessatti arraan tana irreecha kabajamuun isaa akka malee gammachuu hongan qabne to'onni irraa burqite natti dhageeffamaa. Uummata Oromoo addunyaa irra jirtan hunda saba bal'aa, saba boonaa, saba hayyuu, sabaa fi sablammoota jala qabee hayyummaa isaa mul'isiifachuu danda'u Oromootiyaa hedduun isin jaaladha. Baga Rabbi waliin nuun ga'e gammannee gammadaa na ililcha ilililililin ja'a. Hedduu gammannee. Aadaan irreechaa kan adda isa godhu yoomumayyuu kan irraanfanne seenaa Oromoo keessatti sabni Oromoo garboomee koloneeffataan qabatamee waggaa 150 koloneeffataan saba Oromoo haadhaasaa duudhaasaa balleessee gaafa qabsoon itti hammaatu sabni Oromoo ayyaana irreechaa irreeffachuu qabe. Ayyaanni irreechaa immoo iddootti sabni Oromoo waan isarra ga'e dhaadannoo isarra ga'e dhaadannoo itti dhaadatee saba Oromoo kan addaan faca'ee ture wali qabee wali dachaasee surumaayyuu gaachana qabsoo ta'ee saba Oromoo tokkoomsee sabni Oromoo tokkummaadhaan diina akka ofirraa buqqisu keessayyuu waggaa arfan darban keessa kan godheedha. Kana malees irreechi ayyaanni irreechaa kuni waa guddaa kan godhe ayyaana yookiin gadaa seera gadaa Oromoo kan dadhabee jirullee iddoo irreechaa kanatti deebi'ee akka dagaagu kan waan godheef ayyaanni irreechaa dhugaan isiniin jedha seenaa Oromoo keessatti waa guddaa qaba. Bilisa nu baases jenna nu gammachiises addunyaa irratti nu beeksises jenna seenaa Oromoo keessatti sabni Oromoo beekamee akka qabeenya tokkootti addunyaan ayyaana irreechaa kabajjee addunyaan beektee addunyaan immoo akka qabeenya ishiittiyyuu qabattee jiraachuun kuni Oromoo hin beeksisee Oromoo hin tokkoomsee Oromoo hin bilisoomsee kanatti yoomuyyuu addaan isa godhee kan Oromoo akka haphee walitti maxxansee kan gara fuulduraattis deebisu abdii saba Oromoosi sabni Oromoo abdii irraa qaba. Kanatu adda isa godha ayyaana irreechaa waan adda caala kabajannaa warra abbaa gadaa kabajanitti dabalee kuni adda isa godha. Keessumaayyuu waggoota darban keessatti saba Oromoo akka hapheetti walitti maxxansee qabsoodhaaf wal qabatee akka ka'u waan godheef iddoo irreechaa kanatti walitti dhufee dargaggoon jaarsi warra abbaa gadaa awwana warra haadha siiqqee qarreewwan walitti dhufaniit waan isaanitti dhagahame qabatam kana achitti waan walitti dabarsaniif kuni seenaa Oromoo keessatti olaantummaa guddaa qaba. Kanatu adda isa godhan jedhee tana dubbadha waan saba Oromoo seenaa isaa ilaalchisu keessatti irreechi iddoo qabu. Gaafa onkololeessa 12 sa'aa 12 irraa kaafnee amma sa'aatii 4tti asitti sirna irreecha keenyaa gaggeessinee yaa maree hojjennee dargaggeessi dhiichisee lagatti deemnee irreeffannee qorii ta'e midhaan haadaa kan addee mareen qophaa'ee kan warra kaan itti dabalamee dhufu kana asitti qammasnee dhamfamnee booda gara galgala iddootti wal geenyu irratti sa'aatii 16 irraa sa'aatii 4 jechuudha sa'aatii booda kaanee gara magaala Almeeree kan jedhutti deemna. Daandissaas Sumaatiraa Week 22 kan jedhu galma bareedduu qabnaa bardeen gaddas achi dabarsinee galma sana irratti argamnee galgala guutuu bashannanaa bulla. Kanas kan nu bashannansiisu baandii bareentotu barana nu bashannansiisa achirratti galgala egaa ilmaan Oromootti dhagahames ka'anii akka dhuunfatti nu bashannansiisuu danda'u sirbuu danda'u sirba aadaa isaaniiti achirrattis manguddoonis yaada tokko warra dargaggoodhaa dhufe kanaaf waa hin qooduuf egaa qopheen keenya qopheen jala bultii kun kan ibsu waa lama waan itti qophoofne iddootti immoo eddaasitti xumurannee booda sa'a 16 irraa kaanee sa'a 16 irraa galma iddoon qophaa'e Almeeree Sumaatiraa Week kan jedhamu
digdamii lamatti achitti wal geenye amma ganama sa'aatii 5 walakkaatti achitti bashannanaa bulla. Wanti muddaan tokko hin jiru ilmaan Oromoo kan dhufee waliin haasa'us kan waliin taphatus gaafsan achitti bashannana guddaa jira. Kunis gammachuu keenya saba keenya biyyatti kan godhatu wajjiniin walitti rarra'a. Kun baay'ee itti gammachuudhaan hawwataa eeggataa jiru. Odaa jalaa galma odaa jalaa. Odaa jalaa galma odaa jalaa. Waaqeffataa dhufee karra jalaa. Odaa jalaa galma odaa jalaa. Odaa jalaa galma odaa jalaa. Waaqeffataa dhufee karra jalaa. Dabaree osoo guyyaan hin ga'iin hadhayyuu nyaata aadaa qopheessitanii akkamitti kun ta'uu danda'e? Ka jala bultii gaa'iin kabajnaa waan aadaa waan qopheessinee warri koree asii egaa aadaa beeksisa dhufanii akka dhangaa kana jala bultii irreessa dhangaa dhandhamanii galaniif. Dhufe karra jalaaban warra shawaa dhufe karra jalaaban warra gujii dhufe karra jalaaban karra yuutuu dhufe karra jalaaban warra baalee dhufe karra jalaaban kaamiseerraa dhufe karra jalaaban wallaggarraa dhufe karra jalaaban warra jimmaa dhufe karra jalaabana warra hiluu dhufe karra jalaabana warra harsii dhufe karra jalaabana odaa jalaa galma odaa jalaa odaa jalaa galma odaa jalaa waaqeffataa dhufe karra jalaabana odaa jalaa galma odaa jalaa odaa jalaa galma odaa jalaa waaqeffataa dhufe karra jalaaban. Sabuu baatee deemaa karra jalaaban. Chaachuu baatee deemaa karra jalaaban amantii isaa beekaa karra jalaaban eenyummaa isaa beekaa karra jalaaban